Inni biraa rakkoon lammaffaa laallu intestinal helmintikiidha. Intestinal helmintik jechuun raammoolee marrimaanii jechuudha. Hiikkaansaa infestation caused by intestinal worm. Infestation jechuun irratti heddummaachuu jechuudha. Takka irra wal horu. Takka immoo irratti yeroo dhadhaltee infestation jedhama. Caused by intestinal worm raammoolee marrimaanii. Raammoon gosa hedduu jira. Nematoodaa fi cystoodaa fi trimatoodaa jira. Which are commonly associated with. Dhukkubni kun bakki inni itti heddummaatu poor personal and environmental hygiene. Bakka qulqullinni gabbu'aadha. Biyya hiyyeeyyii, biyya miskiina achitti heddummaata. Although they may not be fatal, raammoolee marrimaanii tuni namallee ajjeesuu baattu garuu contribute to malnutrition, diminish work capacity. Hanqina nyaataa keessa si galchiteeti waa dalaguu si dadhabsiifti, ibsi hifachiifti. Clinical feature namni tokko yoo raammoon garaa isaa keessa jiraatte, marrimaan isaa keessa jiraatte, mallattoon inni irratti argu abdominal cramp qaba. Garaatu ciniina, lollonchii qaba, akkasumas bokokaa itti heddummaata. Dhuufuu itti heddummaata. Anorexia qaba, nyaanni itti hin tolu. Anemia qaba. Ni addaata. Hirrina dhiigaa itti dhufa. Perianal itching. Naannawaa karaa sagaraan baatuun kana cinaatu nyaata. Keessaa'u halkan perianal itching qaba. Mallattoon biraa passage of adult wormidha. Raammoo guddoodhaa keessaan baha. Takkaa funyaaniin ol baati yookaan immoo jalaan sagaraan wajji baati. Ni harka ijaan. Investigation raammoodha akka waliigalaatti stool microscopeidha. Microscopeidhaan sagaraa namtichaa ilaaluudha. Single stool microscopy may not be diagnostic. Repeat ta'uu qaba. Irra deddeebi'uu ta'a. Yoo irra deddeebi'an malee mul'atu yeroo takkaan ilaalanii hin qabu jechuun hin taatu. Nama rakkoo tana qabu wal'aanuudhaaf treatmentiin isaa kaayyoo lama qaba. Kaayyoon tokkoffaadhaa to reduce symptomidha. Mallattoo sanirraa wayyeessuu fi break cycle of transmission marsaa daddabriinsaa kana adda muru. Gabatee hanga tana yooniif sirriitti hubattee wal'aansa raammoodhaa as keessa jira. Gamanaan maqaa raammootii fi akkaataa isiin itti daddabartu. Lammaffaadhaa kun dawaa kennamuu fi rimaarkii jirtu kun yaadota jira. Mee jalqaba askaariyaasisii ilaallu. Askaariyaasisiin wanni isii tana fidu askaariyaasis lumbarikood jedhaniin. Askaariyas lumbarikoodiidha. Raammoota kan dhukkuba askaariyaasisii kana fidu. Askaariyaasisiin kun akkamitti nama qabuu dandeessi? Injection of larva of parasite with food. Nyaataa wajjin yookaan bishaanii wajjin killee isiisan yoo gakkuchiifte si qabdi. Wal'aansi isiidhaa parastilaayiniin albendaazoolidha. Albendaazool miligiraama 400 PO'dhaan single dose yeruma takka. For children 1 up to 2 years ijoollee amma tokko hanga lamaatiif ammoo miligiraama 200 yeruma takka fudhatti. Dawaan biraa mebendaazool. Mebendaazool miligiraama 100 PO'dhaan ganamaa galgala guyyaa 3 fudhata. Takka immoo mebendaazool kana miligiraama 500 godheeti yeruma takka fudhata. Dubartoota ulfaatiif alternaatiiviin parenteral palmetidha yoo jiraate miligiraama 700 PO'dhaan single dose fudhata. Raammoon tuni waan isiin fidduu jira. Presence of migrating larva in the lung. Larvaan isiidhaa kun somba keessa yoo nama jiraate nimooniyaa nama qaba. Raammoon nimooniyaa fiddu. Parasayitiidhaan kan dhufu nimooniyaan sababa isii sanaatiin dhufu. Inni biraa raammoon lammaffaadhaa intiroobiyaasisidha. Intiroobiyaasii jechuun raammoo funyaan qaqqaraasani. Intiroobiyaasiis vaarmikulaaris jedhaniini maqaa raammoo isii tana fidduu nyaatumaa wajjin nama seenti. Killeen isii nyaataa wajjin gakkutuudhaan nama seenti. Dawaan isii tanaa kennamu parastilaayiniin
Meebendaazool. Meebendaazool miligiraama 100 guyyaa 3 ganama galgala fudhatta. Repeat in 2 weeks. Isuma kana yeroo torbaan 2 geesse itti deebitammaas. Amma namoonni hedduun sababni raammoon hin dhiifnee fi yeroo takka fudhateeti torbaan 2 akkasii ittiin deebi'u dawaa. Albendaazool miligiraama 400 PO'dhaan singil doozii yeroo takka fudhatee torbaan 2 akkasii guyyaa akka fudhatee san lakkaawee hangas takka fudhachuu qabammaas. Alternatiiviin isaa piipparaaziin. Piipparaaziin miligiraama giraama 4 bakka takka fudhata. Garuu yoo niitii miseensa maatii tokkoo keessaa namni tokko intiroobiyaasisii kana qabaate entire householdiin fudhachuu qaba. Miseensi maatii sanii guutuun dawaa kana fudhachuu qaba. Maaliif carraan daddabruu isaa guddaa waan ta'eef. It is common in childrenidha. Ijoollee irratti hedduminaan mul'ata. Periyaanaal ichiingii faata qabdu isii tana. Hirriiba namatti hin dhiiftu. Auto infection may occur. Sababa isii sanirraa deebi'ee dhukkubni biraa nama qabuu danda'a. Takka osoo ifooqanii bakka san if madeessuu danda'an. Inni biraa hookwormiidha. Raammoo hokkoo jaaniini. Raammoo hokkoo tana wanni fidaa neektara ameerikaanosiidhaa fi ensaayikiloostooma doodinaalee jaaniini. Isaan nama seenti miilaan urtee nama seenti. Warreen faana qullaa faa deemu. Miila qullaa warreen deemuutu kanaan qabamuu danda'a. Warreen gaafa ijoollee miilaan lafa deeme bakka isiin jirtu. Dawaan farastilaayiniin albendaazool. Albendaazool miligiraama 400 PO'dhaan singil doozii kanaatu filatamaadha. Periferdiin isaa. Yookaan meebendaazool miligiraama 100 PO'dhaan guyyatti yeroo 3 ganamaa galgala. Yookaan 500 gootee yeroo takka qofa. Yoo jiraate paarental paawumeetii miligiraama 700 yeroo takka fudhata. Raammoon gogaadhaan urtee nama seentu tabiraa gosti lammaffaan istiroongiloid jaaniin. Maqummaan istiroongiloidiidhaa kunu jabduu ta'uurraa mogga'ee istiroongiloidii jaaniini penetration of larva of parasite to through skin. Karaan isiin ittiin nama seentu gogaa kana urteeti nama seentee sanbooda achumaan itti dhiigaa seentee dhiigaa wajjin somba dhayxe. Sanbooda ol deebitee achiin garaacha deebitee marrimaan keessa dhayxe achi bakki isiin itti wal horte. Namoota isa kana qabaniif dawaan farastilaayiniin ivermectinidha. Ivermectin maayikiroograama 200 kiiloo namtichaatiin baay'isaniiti guyyaa lamaan fudhatan. Yoo qaama keessa hawal geessu taate dhiiga keessa faffacaate ivermectin kana guyyaa 5 hanga 7tti ol dheereessuulleen akkasumas hanga isiin parasaayitiin sun dhiiga namtichaa keessaa dhabamtutti kiniina san kennuufiin barbaachisa. Alternatiiviin dawaa kana takka albendaazool. Albendaazooliin ammoo ivermectin irra hangi inni wallaansosaa gabbu'aadha. Ivermectinii filatama. Albendaazool miligiraama 400 PO'dhaan ganama galgala guyyaa 3 fudhata. Guyyaa 3 walitti aananii. Yookaan tiyaabendaazool. Tiyaabendaazool miligiraama 500 PO'dhaan ganama galgala fudhata. Namni guddaan. Childreniidhaaf ammoo miligiraama 25 gooteeti kiiloo namtichaatiin baay'ifta. For 3 consecutive days. Tiyaabendaazool kun yoonii fi hangi inni da'ummaa isaa ivermectinii wajjin wal qixa. Namni istiroongiloidii kanaan qabame irra hedduunsaa larva migrate to the lung cause tissue destruction. Yeroo somba dhayxe tishuu bakka san jirtu balleessiteeti namticha dhiisuu dandeessi. Qufa'ee dhiiga fa'aa tufuu danda'a. Akkasumas aniimiyaatti fiduu dandeessi hanqina dhiigaa. Yoo aniimiyaa qabaate ayiraniin faan kennamuufii qaba namticha kanaaf. Inni biraa tirikooriyaasii jaaniin. Tirikooriyaasiin gosa raammoodhaati. Heavy infestationiin faa nama hifachiiftii dhiiga faa nama yaafti. Yaasaan garaan nama yaasu dhiiga ka qabu tokko sababa kanaani
heavy infestation isaa kana fida. Dawaan kennaniif mebendaazoli. Mebendaazoli miligiraama 500 gooteeti yeroo takka fudhata. Preferredidha kun albendaazolii. Albendaazoliin miligiraama 400 gootee guyyaa 3. Yoo jiraate bakka ati jirtu san oksaantel paamoyeet jaanii jira. Dawaa raammoodha. Garuu heddumminaan hin jiru. Kana cinatti albendaazolii itti dabalteeti on consecutive days superior than other therapy. Isaan kana lamaayyoo walitti dabaltee kennite kaan irra kanaatu irra filatama. Tiriikooriyaasisiin kun yoo heddummaate biladii diyaariyaadhaa fi biliidiin gillee fiduu danda'a. Si dhiisuu danda'a. Wiikinasii laafina si fiduu danda'a. Inni biraa tiiniyaa. Tiiniyaasisiin raamoominniiti. Tiiniyaa saajinaataadhaa fi tiiniyaa sooliyoom jaaniiniif foon loonii dheedhii fa'aa warreen nyaatanii itti dhufa. Foon booyyee fa'aa warreen nyaatan. Tiiniyaa kana firastilaayiniin dawaan kennamuuf paaraazikwaantil. Paaraazikwaantil miligiraama 600 bakka takkatti yookaan immoo kiiloo namtichaatiin baay'iftee miligiraama 10. Tiiniyaa sooliyoomiin tapoorkiiti. Tabooyyeeti. Meenilii faataaliidha isiin tun. Yoo foon booyyee nyaattee raammoon tun si qabde si jeefti. Siistiikerkoosisiidha qabdi. Alternatiiviin isaa nikloosimaayidiidha. Nikloosimaayidiin giraama 2 singil doozii gootu. Yoo niifi sammuu keessa kasisiintu taate niiroo siistiikerkoosisii tana majjeeftu san yoo taate albendaazol guyyaa 28 fudhata namtichi. Albendaazol miligiraama 15 kiiloo namtichaatiin baay'ifteeti guyyaa 28 fudhata. Yookaan paaraazikwaantil kana baatii takkaaf fudhata. Paaraazikwaantil miligiraama 100 kiiloo namtichaatiin baay'iftee baatii guutuudhaaf. Warreen guyyaa dheeraa kana fudhachuun dirqama ta'u loongar koorsiin maaltipil sapaaraaknoid siistii sarkii warreen qaban. Killeen isii xixiqqoon suni sammuu keessaa'uu sapaaraaknoid ispeesii laayera sammuudhaa san. Membareeni sammuu haguugee jiru san achi keessa namoota isiin killeen isii hedduun keessa seentee paaraazikwaantil kana guyyaa 30 kennan. Pilaas haayidoos of gulukokortikoidii illee itti dabalaniif. Gulukokortikoidii infilaameeshinii hir'isa. Yoo gaggaba qabaate namtichi antiipileptii illee ni kennaniif. Inni biraa haayiminolepsii naanaa jaaniini. Haayiminolepsii naanaanii kunis gosa raammoodhaa keessaa tokko. Dawaan kennamuuf paaraazikwaantil. Hashitozoomaa fa'aadhaan wajjin wal fakkaata. Akkasumas tiriikooriyaasisiidhaan wajjin wal fakkaataadha. Miligiraama 800 bakka takka fudhateeti guyyaa 10 boodatti deebi'a paaraazikwaantil. Alternatiiviin isaa nikloosimaayidiidha. Nikloosimaayiidii giraama 2 guyyaa jalqabaatiif kennaniitii fi giraama 2. Followed by 1 gram every day for 6 days. Guyyaa jalqabaa giraama 2 fudhateeti san booda guyyaa 6 nafeef giraama tokko guyyuu fudhata. Kanaafuu mata dureen irraaf qabanne kana galgalatti aanu waa'ee buruseellaadhaati waliin laallaa.